بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا في هردفتوتا بكجر تنتي سلام من خيني إسناغو نغي ننجر نغي ندأبا مجر يرو نغي وللرأي ننجر دو هچالو هندي سالال چسي دو هچالو هندي سالال چسي اكتيفيست جوار محمد ايسا جرا اكتيفيست جوار محمد مال الرجرة جنة ولله لندر كمتا هچالو هنديسا اين نمني اجيس غازت سوني اوروميا ميديا نيتورك يرو تنا خيستي مال الرجرة ايسا جرا اورومو يروج الجنة ينجر ترتر أبي أحمد مال جئتي فولا بيجي إسافة فولا فيسبوك بيجي إسارتي بالرئيس artistii keenya qaalii artistii keenya kabajamaa hangartee gaddi isaa nu dhagahamee jira warri gaddi isaa itti warri gaddi isaanitti dhagahame dhuga akkamitti isa dhagahame warri gaddi isaanirratti dhagahame akka waan balleessine haga gartee waa qorannee gabbaafnu je yeroo tana keessatti gaazexeessonni Oromiyaa miidiyaa niitoork eessa jiran eenyu kan qabee hidhe Oromoo wanni isaan barbaadan wanni isaan godhuu barbaadan yeroo tana keessatti waliif haa himnu wanni isaan dalaguu barbaadan ummatoo yeroo tana keessatti wanni isaan dalaguu barbaadan ija takka Oromoo dhoyne ija lamadaa Oromoo dhoyne isaan balleessina miila Oromoo cabsine mataa Oromoo cabsine isaan balleessinaadha Oromoo biyya keessa walii dawwala Oromoo biyya keessa yeroon teenyu hin jiru Oromoo biyya keessa yeroon afaan qabannee teenyu hin jiru eessa jira Jawaar Mohammed eessa jira namni quba qabu jira gaazexeessonni OMN Oromiyaa miidiyaa niitoorkii eessa jiran eenyutu hidhaanidhe mootummaa Siiriyaatu dhufee biyya teenya keessatti hidhaanidha mootummaa Siiriyaatu gaazexeessota OMN dhufee biyya teenya keessatti qabee hidhaanidha la mootummaa Abiyyi Ahmad mootummaa tortor Abiyyi Ahmadiitu gaazexeessotaa fi artista Hacaaluu Hundeessaatis namni ajjeese warra mootummaa keessa jiru malee warri biraa ajjeesuu hin danda'u akkamitti haga ammaan tana nama artista Hacaaluu Hundeessaa ajjeese baafachuu hin dandeenye hubachuu hin macquul sammuu nama seentiitun namni artista Hacaaluu Hundeessaa ajjeese wataaddarri naannoo sanii hundi isaanii wal quba qaba eessa akka jiran maalirra akka jiran akkamitti akka jiran namni gartee Hacaaluu Hundeessaa ajjeefame ni beekan mootummaan dhibbaan dhibbatti ni beekan harka keessaa qaban yoo harka keessaa hin qabaatin ummato dubbii waliin haalaallu yoo harka keessaa hin qabaatin wataaddarri naannawa Hacaaluu Hundeessaa itti ajjeefame san takkaahu wataaddarri bakka biraatis qawwee rasaasa isaanii lakkaawwatanii beekan rasaasa kamtu qawwee isaanii keessa jiraani beekan rasaasa kamiin akka Hacaaluu Hundeessaa dhaawame mana hakimaa waggaa geessanii addunyaa seencharii 20 takkaffaa keessa jirra barjaarraa 20 takkaffaa keessa jirra yeroodha namni gartee xiyyaan nama ajjeese xiyyi lakkoofsan qabu xiyyaan nama ajjeese gaara keessatti boollan nama darbe eenyu akka ajjeese gaafa baasan jirra siggabaa nama Hacaaluu Hundeessaa ajjeese haga ammaan tanaa irra hin geenye eesh macquul sammuu eenyuutiif fudhata dalagaa tana hunda namni duuba jiru tortor Abiyyi Ahmadi Oromoon dhagayaa bakka jirtanii haga gartee siidaa achirra dhaabanii san gartee haga achirraa buqqe'ee waan siin jedhutun haga siidaan san achirraa buqqe'ee siidaan artista Hacaaluu Hundeessaa bakka sanitti dhaabamee salaamtaa nagayaa Hacaaluu Hundeessaatiif dhaabnutti alaagaluu hin qabnu
Qabeenyaa mi wanni fedhe barbadaawee dhumuu qaba Oromoo. Qabeenyaa miti wanni fedhe barbadaawee dhumuu qaba. Yeroo Oromoon Islaamaa lafaa kaatee, yeroo Oromoon Kiristaanaa lafaa kaatee, yeroo Oromoon Waaqeffataa lafaa kaatee harka tokko taatee biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti qiyaamaan dhaabdu arra. Guyyaa qiyaamaa biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti yoo arra hin dhaabin yeroon biraa hin jirtu alaa galuu hin qabnu Oromoo. That's what I'm saying. Tun wanni ni nan jedhu tana. Yeroon biyyoo Itoophiyaa jedhamtu keessatti guyyaan qiyaamaa gad dhaabamee qabeenyi barbadaawee masaraan mootummaa diigamee bakki sihiriin jirtu san. Bakka sihiriin jirtu ni beeytan. Masaraa mootummaa keessa sihiriitu jira. Masaraa mootummaa san keessa dhiigaan dhiqan. Masaraa mootummaa san keessa sihirii jira. Namni achi ol seene Abiy Ahmad osoo masaraa mootummaa ol hin seenin dura nama Oromoon isa jaalattu, nama Oromoon lubbuu dura baaftuuf, nama Oromoon lubbuu isaaf baaftu. Waliigallee arraan tana eega masaraa mootummaa san ol seene gurbaan jijjiiramee Oromoo takka takkaan fixuu eegale. Maammed Amiin dheengadda naannawa Harargeetti. Maammed Amiin dheengadda naannawa Harargee Baabbilee keessatti ilmaan isaa yataamaa godhanii, ilmaan isaa waraabeysi abbaa nyaatee, ilmaan isaa arraan tana akkatti jira namni quba qabu hin jiru. Waliif himna yeroon hafuura baafannee tetteenyu hin jirtu. Oromoo ganama hoggaan lafaa ka'u Facebook irratti wanni ni nan arke guutumaan guututti anaaf ta'ee jira, gammadeetiin jira. Guutumaan guututti wanni ni nan Facebook irratti arke anaaf ta'ee gammadeetiin jira Oromoo. Ganaa qiyaamaan gad dhaabbatti fooqii miti, ganaa dachii fi samiin gartee Itoophiyaadhaa walitti diigamu ta'es. Wanni nin isinii dhaamu tokkoon keessan Jawaar Mohammed bakka inni jiru haga hubattanitti Hacaaluu Hundeessaati wareegan. Hacaaluu Hundeessaati bineensi nyaate. Bineensaatu nu nyaate. Saree nuti guddifneen nu nyaate Oromoo. Saree nuti arraan tana fi guddifneen nu jeese. Muhammad Mursiin gaafa gartee isa ajjeesuu deeman osoo inni hin du'in duratti jecha inni je'e yaadadha. Laa taqtuluu usuuda bilaadikum fata'kulakum kilaaba a'daa'ikum. Aboo saree leenca biyya teessaniin ajjeesina, saree adawwii teessaniiti isin nyaataa jedhe. Tortora Abiy Ahmad arra leenca ajjeese. Sareetu isa nyaachuu ta'a. Sarnaan jiyyoonii fi sareen Abiy Ahmad hin nyaatin. Masaraan mootummaa nageenya taatee abadan numan jiraan. Siifin hima. Irra deddeebi'eetiin si hima. Gaazixeessonni Oromiyaa miidiyaanii Turkii yeroo tana keessatti eeysa jiran obboleeyyan. Gaazixeessonni Oromiyaa miidiyaanii Turkii yeroo tana keessatti eeysa jiran. Tohannaa tortora Abiyyi jalatti galanii jiran. Tohannaa tortora Abiyyi jalatti galanii jiran. Gabbaha namuu dubbadha. Dhiigaan na gannaqame. Lafeen na cape. Na ajjeesan. Halee anaatu du'e. Hacaaluun ana Oromoodha. Halee anaan ajjeesan jechuu. Afaan Hacaaluutiin ol bahee dubbadha yaa Oromoo ani fi mikaniin du'e isiniif jechaan du'e jechaa jira. Hacaaluun qabeenya barbaadaa fi miti ka du'e. Hacaaluun maallaqa barbaadaa fi miti ka du'e. Hacaaluun osoo qabeenya barbaadaa fi maallaqa barbaada taate gaafa koonsartii biyya alaatti isa yaaman achitti hafa ture. Sareen nu nyaate obboleeyyan. Ammallee sareen miila keenyaa fi ija teenya kabiraa dhaamsuudhaaf dhaabamsiiftee jirti. Jawaar Mohammed tohannaa tortora Abiyyi jala galee jira. Hacaaluun ati, Hacaaluun ana. Hacaaluun eenyu? Arraan du'eetiin ta'a. Du'ee taa'uun qabu. Bakka lallabuu qabna. Bakka jirruu iyyuu qabna. Bakka jirruu qiyaamaa buusuu qabna. Addunyatti agarsiisuu qabna akka tortora Abiyyi diiktaatara ta'e. Deemaa peejii isaa laala waan inni irra barreesse.
deemaa laala maqaa jimmaa himatee jimma keessa dhiiraa jira bar jimma keessa dhiiraa jira dhiira gartee lafeen isii ilaalattee jirtu jira bar sii galee jimmaa fi abiyyi walitti ni dhina abiyyi sihiriin itti hidhamtee jirti abiyyi sihiriin itti hidhamtee jirti abiyyi saharamee jira tortor abiyyi saharamee jira yeroo tana keessatti wanni isin fokos gootanii irratti garagaluu qabdan Oromoo wanni isin ijaallaaluu qabdan Oromoo wanni isin irratti garagaltanii xiyyeeffattanii ilaaluu qabdan Oromoo anaa isinii hima warra ammaan tana hidhamee mana hidhaa jiru warra ammaan tana dhabamsiifame gaazexeessota OMN taakka sii galee eessatti ka dhabamsiifaman hubachuu qabna biyyoo Itoophiyaa keessatti guyyaan qiyaamaa gad dhaabbachuu qaba tuni dhaamsa Hamzaa sheikh Jabir biyyoo qiyaamaa guyyaan qiyaamaa Itoophiyaa keessatti gad dhaabbachuu qaba nagayni hin jiru nagayni naafi ati barbaannu hin hafne ganaa nagayni naafi ati barbaannu hin hafne wanni ammaa sirratti xiyyeeffachuu qabdan Oromoo fiinee booyuun faayidaa hin qabdu takka hacaaluu boqochiisanii du'e kute ilmaan hacaaluu san eeysa jiran ilmaan hacaaluu san tohannaa eenyu jala jiran jennee hubachuun dirqama ta'a yoo tanan hubatin dhugumatti booyichi keenya booyicha kijibaa ta'eeti hafa jechuu waliigallee yoo tanan hubatin ilmaan hacaaluu hundee isaa eeysa jedhanii eenyu harka jiranii maalit jiranii yooniif hin hubatin booyichi keenya booyicha kijibaa ta'eeti hafaa isini gabaa hacaaluun du'e ati hacaaluun du'e ana akka fedhe ta'us abbaa fedhe ta'us godina fedhe ta'us an harargee ta'us inni gartee aamboo ta'us bakka fedhe yoo ta'es lafeen nu takka dhiigaan nu takka coraan nu takka gurbaan sarristii mootummarraa barbaadeetii miti kan du'e qaxara cabsan ilma xiqqaadha qaxara cabsan itti aansanii akka Oromoon baareeydee hundinuu biyya gadhiiftee fi biyya itti gammadanii ballifataniif jecha gaazexeessota bishaannaa kana gaazexeessotaas qabanii hidhaanidhanii jiran tun hundinuu dalagaa tortor Abiyyi Ahmadi dhugaa sitti himna abbaa dhugaan ni hadhaa hin jibbin dhugaan ni hadhaawa tanaaf obboleeyyan mee warri yaada qabaatte yoo jiraatte takka takka naa barreessaa yaada keessan isinirraa fuudhee yeroo gabaabaa keessatti akka adda baanuun barbaada warri yaada qabdan carraa isiniifin kanna warri yaada qabdan carraa isiniifin kanna bismillah warri yaada qabdan carraa isiniifin kanna lakkoofsa tokko naa barreessaa yaada wal dabarfannee ilmaan hacaaluu hundee isaa eessa jiranii an gaafa Muhammad Amin du'e interview godheetiin jira haadha mana isaatii wajji Muhammad Amin Harargetti naannawa Baabbileetti waraabee isaaf darban san gaafa Muhammad Amin du'e naannawa Harargeetti isa ajjeesanii waraabee isaaf darban sanii obboleeyyan warri gartee yaada kannachuu barbaadan lakkoofsa tokko naa barreessaan isiniin jedhe interview godheetiin ture haadha mana Muhammad Amin obboleeyyan
Alaamuddin Alaamuddin taajuu akkana godhe mobaayila kee akkanatti rooteet godhi akkana gaqqabi rooteet yoo goote malee sin seenu. Haadha mana Mahammad Amiit interview godheetiin ture wajji haasaweetiin ture. Maaliif akka ajjeefamee fi maal irratti akka ajjeefamee fi ilmaan maal irra akka jiranii fi ilmaan isaa akkam akka godhuu qabnu irratti haasaweetiin ture obboleeyyan. Arrallee wanni inni xiqqishoo irratti dubbachuu fadhu Hacaaluu Hundeessaa wareegamee dabre isa duuba ilmaan lamaatu hafe. Haadha mana isaatu hafe. Haadha mana isaatii fi ilmaan lamaan san Oromoon irraa akkam godhuu qabdi. Oromoon irraa akkam godhuu qabdi. Kana kan waliin laallu ta'a obboleeyyan kiyya insha Allahu ta'ala yaada keessan yoo qabaattan isinirraa hin fuudha. Yaadni keessan yoo jiraate isinirraa hin fuudha. Ahmad Umar Walloo kana garagalchiitii seenime. Oromoon hundi wanni isaan itti fokus godhuu qaban yeroo ammaan taraa tana keessatti obboleeyyan. Jibriil akkanatti garagalchi mobaayila kee. Oromoon hundi wanni isaan fokus irratti godhuu qaban ammaan tana wanni inni isinii dhaamuun wanni isaan fokus godhanii irratti ilaalatanii irratti deemuu qaban ilmaan Hacaaluu Hundeessaa maal keessa jiran akkamitti akka jiran hubannee ilmaan kana bira dhaabbannee ilmaan kana akka ilmaan keenya Hacaaluu Hundeessaa biraa wareegame malee abbootii ilmaan saniiti nuti. Hacaaluu Hundeessaa ni wareegame malee ilmaan sanii anaa fi atii beeke. Warri gari kan fireendummaa walitti hin qabaanne wanni godhuu dandeenyu hin jirru as jalatti isinii baneetiin jira isin natti ergadhaa'uun isin qeebaluu danda'e. Muziyan akkanatti rooteet godhii seeni yoonii fi sii seenuu danda'e. Tanaaf daawwattootaa fi hordoftoota kiyya ani hedduu dubbachuu hin dandeenye mataatu na dhukkubaa jira. Ilmaan Hacaaluu Hundeessaa irratti waliin tattaaffii goonee walii wanni godhuu qabna. Insha Allahu ta'ala interview guddoo yoo Rabbi fedhe karaa toora YouTube Hamza Sheikh Jabiriin kaniin gaggeessu tahaa namoota gurguddaa fi warra gartee Hacaaluu wajji nyaatee hunda isaanii walitti qabee kaniin haasa'isu ta'a insha Allahu ta'ala interview teenya guddoodhaan hanga walitti deebinutti toora YouTube Hamza Sheikh Jabiriin caffee buna gobbaa siif ergeetiin jira. Caffee buna gobbaa oduu haaree amma gartee Itoophiyaa keessa jiruun qabaa jee mobaayila kee rooteet godhii seeni aarsi godheetiin jira caffee mobaayila kee rooteet godhiitii seeni yeroo rafnu hin jirru obboleeyyan sheer godhaa wal biraan geeyaa wal afeeraa yeroon nuti teenyu hin jiru miidiyaa tokkicha nuti qabnu gaazexeessota isaanii fuudhanii dhabamsiisanii jiran gaazexeessonni Oromiyaa miidiyaa Neetwork yeroo tanatti to'annaa tortor Abiyyi jala jiran tortor Abiyyi maal godhuuf akka fuudhe nuti hin beeynu. Tanaaf caffee mee akkana godhi seeni mobaayila kee rooteet godhi mobaayila kee yoo akkana ta'e akkana godhi akkana gaqqabi bakka rooteet jettu san tuqi akkana godhi seeni oduu harkaa qabdan fakkaatan malee lakkoofsa tokko nuuf ergi caffee siifiin erga mobaayila kee caffee lakkoofsa tokko natti ergi mobaayila kee rooteet gootu malee seenuu hin dandeessu. Caffee si ergeetiin jira ammas. Koffee buna gobbaa si ergeetiin jira.
موبايل خيروتيت قولي سينو يالمي oduu haaraa amma Itoophiyaa irra jiru ani Itoophiyaan jira naaf ergi. Okay, si ergeetiin jira. Siif ergeetiin jira caffee seeni. Caffeen jaamii koffee buna gobbaa. Koffee seenuu hin dandeenye na fakkaata dhiifama waan takka godhuu hin danda'u. Yoo as jalatti ergattan ammoo isin qeebaluun hin dandaya. Okay. Uziyyee si afeeruu hin dandeenye. Abduu si ergeetiin jirame. Idris Abduu si ergeetiin jira. Rooteet godhaa Oromoo. Rooteet illee godhuun beeytanii billaa alaykum maal isa? Mataa na dhukkubsan rabbi mataa isaa na dhukkubsan. Idris siif ergeetiin jira qeebale rooteet godhii seeni. Muziyyee deem aad firendi na godhi akkasitti malee siif hin ta'u dura aad firendi na godhadhu. Idris siif ergeetiin jira bar. Idris siif ergeetiin jira yoo seenuu hin dandeenye dhiisi akkana rooteet godhii seeni abbaa. Okay, namni tokko seenuu hin dandeenye mee jimma biyya koo nama jiru kanaan naqa. Sinaqeen jira rooteet godhii seenime. Intarneetii biyyaa barakka namni biyya keessaa waa takka hin baafneef jecha akkana godhaa jiranii. Koffee buna goobaa. Si ergeetiin jira lamadallee yoo dandeesse seeni. Okay, daawwattoota keenya wanni godhuu hin dandeenye akka qophii biraatiin walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.